Akka gabaasa Rifaansii Astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'ee ka tajaajilu Adhaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhagahamuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Diirboorn Mishigaan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee Adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqabaa isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan kaampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Diirboornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kanaa ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo 4 erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu ka danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an ka qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata Arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii ka calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afriikaaf Eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaarraa dhufan argachuu dandeessaa. Namoota reefuu dhufan, godaantota reef dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjiidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjiida waliin guyyaa guyyaan wal quunnamsiisuu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjiidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan geggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti geggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qara'an hedduu qabna. Rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjiidni Diirboorn amma jimnaaziyeemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjiidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akka isaan hubatan barbaannaa. Garuu immoo akka isaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaannaa jedhan. Masjiidi Diirboorn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti geggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Diirboorn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamuud yeroo filatte masjiidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.